السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا بالي روبي channel لكن نجا كيسني جرتني الحمد لله إن نجا كوتي بسم الله كنجا تاتنا بدين قبل إن شاء الله. وري channel كنا فارة تاتن سبسكرايب ناقودا وري كونس لايك ناقودا سنجد. هذا senaa gabaabduu takka qaba. Senaa oboletti tena takka hadha asirratti isin dabarsaa shamarran tokko soo isin taate akkam gootanii. Soo isin taate akkam gootanii akkamoonni akkana nurra hin geenne foo feeggannu maali godhuu qabnaa ka jedhu ta'a. Senaan oboletti tena tu maal isin fakkaate. Obolettiin tena tun barattuu turte yeroo barattuu turte sanitti mucaa wayii si jaalata. Isiin garuu yeroo saniif waa'ee jaalalaa kana sanirraa hin beektu. Isuma mucaan kun si jaalatu mucaan isitti dhiyaate si jaaladhee wajjin haasanii yeroo illee arganne waliif illee hayyamamaan ture jira lamaanuu jechuudha. Isuma akkas ta'anii gaafa tokko gooltanyaan isii fuutee naatti birsi fidaa hin sodaatin minaamin jettee fuutee bakkee inni mana kireeffatee galu fiddee jechuudha. Gurbaan maatii hin qabu. Haadha sabbaas hin qabu. Ufuma nama qansiraa hojjetatee buluudha jechuudha. Achi fuutee fiddee jennaan wajjin turanii shaayii danfisee fi dhuganii maal jedhanii achi wajjin bahan akkuma gaarii wajjin taphatanii jechuudha. Waan goddanyaan bira jirtuuf isinis sodaa tokko malee innis waan tokkoyyuu sonnaan jedhin jechuudha. Wajjin taphatanii bakka hin deemna jennaan isin geegessa dheedduu kabahee jechuudha. Isin geegessa jedhee duuka bahee geegessee goddanyaan isii isonaan numan isaanii hin gahin manni isaanii achi waan dhiyaatuuf achi geettee bira gortee jechuudha. Bira gortee jennaan immoo mucattiin tun amma hiriyaasii kana wajjin haga manaa geegessee wajjin deemanii gaafa kana takka jedhee na dhungatee jette jechuudha. Oboleettiin tena seenaan isii asirraa jammara. Isiin barattuu cimtuu turtes inni ammoo barataas miti nama fi hojjetee of jiraachisuudha. Inni isiin ammoo barattoo sotaatu iyyuu gaafa kaan isuma akkanatti wajjin gaafa inni na dhungate kanarraa anis jaalalli isaana keessatti uumamtee hin jaaladhe. Isa argu malee ooluu hin danda'u. Isuma akkasitti jirru innis na jaalataanis hin jaaladha. Isuma akkanatti ennu maatiin kiyya ammoo nama qabeenya qabu sooressaaf na kennuuf dhiyaatanii jennaan akkana maatiin sooressaaf na kennuufi jedheetti himee jennaan fudhadhee badadhee barumsa barattoota sadarkaa qaban keessa ture fudhatee naan badee fudhatee gaafa kaanii isoo gurbaan ergate sun nikaa hidhachuuf guyyaa keessa jiru kun fudhatee badee ergasii akkuma godhanii warraan fixatanii jechuudha. Warraan fixatanii erga jedhanii booddee immoo erga warraan fixatanii jedhanii akkuma jiraatanitti iyyuu isiin ulfooytee ilmoota akka godhatanii walitti ilmoota akka godhatanii jireenyi haalaan itti ulfaatee innis qansiraan nama dur mataa isaa akka feetetti geettu nam sadi gahuun dadhabdee hedduu jireenyi itti ulfaate. Suma akkasii jireenyi itti ulfaatu dadhabaatu dhukkubsataatu maal jedhaatu suma akkasii wajjin jiraatanii rakkinna keessaa mataa waan nyaadhee buluuf daa'ima kiyya waan nyaachisu dhabee gaafa tokko daa'ima warra mana kireeffannee gallutti dhiisee isoo birri takka farkaa hin qabne zambeela fudhadhee gabaa dhaqee jette. Osoo birri takka iyyuu farkaa hin qabne gabaa dhaqee ka bitatuuf ka gurguratu dhaabadhee osuma laaluu goddanyaan tiya mana barumsaati wal been takka waan nagaddeechin agartee maal taate naan jette. Achuma goddanyaan tiya tanaan akkana waan nyaadhuun qabu waan dhuguun qabu jennaan dinnicha kuntaala tokko bittee birri hagana waan naa kiyya waan ta'eef naa deebista. Waan tirfeechirraa hafe mooyyuu waan tirfeechirraa hafe hin fudhattanaan jettee akkasii walii gallee dinnicha kana akka gaarii gurguraa oolee waan naa isiillee deebisee tirfiillee argadhee dinnichillee irraa naafee galee daa'ima kiyyaallee danfisee abbaa manaa kiyya wajjin kaawwatii godhannee kaan danfisannee nyaannee gaafsan akkasii bullee borumtaas akkasuma gabaasanitti deebi'ee bakka isiin jirtutti dhaqee ammallee akkasuma isii wajjin hojii kana itti fufee jette.
isuma akkana jiraataa jirru yeroo tokko na dhukkubee oboletti tiyya wana bira galchee maatiin kiyyaa jette. Oboletti tiyya maatiin kiyya na bira galchee isuma isiin nu bira jiraataa jirtu. Yani bakka waan argatanis waan dhabnis akkasuma nyaatanii ayyaanni wayii gahee ani oboletti tiyya manuma kiyya dhiisee ayyaana kanaaf maatii kiyya dubbisadhee bira deemee achi bulee jette. Gaafa kana abbaan manaa isii oboletti isii tana wajjin bulee na fakkaattee akka seenaan jedhutti jechuudha. Obolettiin tun immoo gaafa isiin deebitee irraa immoo warra bira deebitee warra bira ji'a sadii maal teettee gaafa kaan uffata isii warri barraan warri ari'ee jennaan dhufte manuma isii jechuudha. Maal taate maal argaa jira garaa amma hagana si gahaa maal taate jettee gizee isiin gaafattu abbaa manaa keettu gaafatu waliin nu dhiiftee deemtee sanatti ulfeesse jetteen isii waan dubbattu waan qabattu wallaaltee abbaa manaa kana hedduu jaalattis rakkoo hedduu waliin dabarsanii waan mu qabattu wallaaltee innis manuma jira dalagateeti jennaan dalagatii rabbumanna salphise rabbumanna qabe jedhee bakka haada fudhatee of ajjeesuuf yeroo inni ka'us akka of hin ajjeefneef hin dhoggee jette. Akka of hin ajjeesneef dhoggee ergasii dubbeen akkuma taatetti jaarsummaadhaan suuttee isatti yakka muramee birrii hedduullee itti faradamee maatiin kiyya anuma akkuma sammuma kiyya eeguuf jecha birrii isatti faradame sanillee ofii isaatii kafalanii akkasumatti nu hundayyuu danda'anii osoo wajjin jiraataa jirru daa'ima maatii kiyya dhiisee biyya namaa deemee jette. Daa'ima maatii kiyya dhiisee kan hundayyuu dandeettee ilaalu. Isoo isin taate akkam gootan ijoolleen shamarranii osoo abbaan manaa keessan obboleettii teessa wajjin waan akkanaa dalagee waan akkanaa uumamee jechuudha. Kana hundayyuu dandeettee biyya namaa deemtee mana ijaaretti lafa biti jettee birriitti ergitee lafas bitee manas ijaaree geessee maal erge jedhee mooyyuu amma isin jaalallee gara biraa jaalate jennaan dawwaltii silkii isiin kaasuu dawwaltiif silkii isiin kaasuu isuma akkanatti turanii gaaf biraa immoo silkii biraatiin dawwalee fi silkii biraatiin gara immoo gara waastaatti dubbisee salaam jennaan jaalallee isaa san itti fakkaadhe jechuudha. Biyyi biriitis akka nama haasofsiisutti nama biraatti fakkaadhe baluutii akkam nagaa qabdaa jirtaa jedhee salaamata jajjabanaa deebisee achumaan anillee daaniin nama biraa wajjin jira kan jedhu amma maallatti jaartii qabdaa mijaartii akkam goote jedhee fumaa kiyyaa barreessee fiyyatte. Isii gadhiisuu hedda haa galtuu malee gadhiisuu hedda naan jedhee naa deebisee jette. Achuma ergasii jechi isaa kun nabutee jennaan ganna dhiisuu hedda ani jaartii ta'e bar ganna dhiisuu hedda yoom ganna dhiisuu hedda jedhee jennaan gaafa san immoo ergasii aaree silkii irraa cufadhee yeroo biraa deebisee naa dawwalee dhiifama na gaafatee irrumaan taree ammallee dhiifama godhee fi isumaawwan qabnu olma dalagataa jirru ammallee yeroo lammataatiif naa laabadee jetti silkii irraa badee achi dawwalee dhabee jennaan obboleessi isaa irra dawwalee eessa jira maal ta'ee silkiin isaa naan dalagu jennaan nuyyuu quba hin qabnu bakki inni jiru quba hin qabnu silkiin isaa silkii sun ta'e jaartii intala wayii naannoo kanaa fuudhee bade naan jedhanii intala wayii naannoo kanaa fuudhee bade jedhanii bakki inni jiru quba hin qabnu naan jedheetti obboleessis. Ammas isoo hadda boruu iftaan deebi'ee dhiifama na gaafata jedhee keessi kiyya isuma eegaa jira ofii waan dalagee isarraa qabaa wanti hunda waan seenaa kana hunda wajjin dabarsine laayifii kana hunda isa wajjin dabarsi dhiifama yeroo hedduus godhee fi ammallee an dhiifama godhuu fi osoo hin taane innu deebi'ee dhiifama na gaafataa hin jiru isayyuu dhabee jettee obboleettii teetanaaf akka mataa kiyyaatitti ani gorsiisiidhaaf qabu. Dhugaadha abbaa manaa kiyya jettee balleessa hedduun qabullee irraan tartee fi waan qabdus isa biraa qabdi waan ta'eef ammoo isarraa cituun hedduu ulfaataa garuu akka mataa kiyyaatti waan qabdu sanillee yoo kennee faa kennu fodhiisee haadhiisu garuu ammaan achiif waan dalagattuuf dandeettee dalagachuudha. Waa'ee isaa yaaduu dhiiftee waan tareesinis mataa of dhukkubsuu dhiiftee jechuudha waan ammaan achi dalagattu. Isiin osoo namni maatiin yookaan mooyyuu namni badhees ollaan firris nama obboleettii akka godhate deebitee wajjin jiraatte naan jedhanii maqaa hedduu danda'ee jecha hedduu danda'ee wajjin jiraataa ture.
jettee bakka isii waa hedduu dubbattee osoo isin taate ijoolleen shamarranii akkam gootanii ani immoo isuma dhiiraa saniifillee wanti akkanaa kun borummoo hadhaaf isa gammachiisuu danda'a. Hadhaaf immoo waan gaariitti fakkaachuu danda'a. Borummoo deebi'ee isumatu boohee yookaan immoo waan isin irra tarteef kana hundayyuu yaadate namni jiruu dhabee booyuu isaa isiin ammoo huma takka hin taatu namni nama miidhamuu duubni isaa hin tolu waan ta'eef ani isaaf sodaadha isiif osoo hin ta'ini jechuudha. Isinillee yaada keessan asirratti naaf barreessaa jedha. Galatooma. Channel kan subscribe, like, share naaf gochuun na jajjabeessaa.